قدنا دا أرميان النافم فيني أنا سلطة غندا هاندا ويزرو جرموتي من نماتي تربا ونوتمو تماتين قبتشو فيم درقا قولي نقال مجيف مجرات همان ونوني موتما قبطوران بالسما أرمولين حريرو قبل جرون قوچا كان رابوچون بسميرا دبلة قبنا جراتونم أنا سلطة أرميا ميديان تركي ويادا ساني كنن أدولي سكرة تربام برق ملما في كل أفر جتشونيس torban lama durarraa eegaluun gandoonni baadiyyaa aanaa sulultaa hedduun kanneen akka haandaa weezaroo mooyyee gajjoo muloo adaadii waajjuu daalotaam magaalaa dubarii fi kan biroo qabata sakattaa waraana bilisummaa oromoo jedhuun miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii humna addaatiin weeraramuu himaniit jiru. godina adda oromiyaa naannaa Finfinnee aanaa sulultaa gandaa weezaroo ganda baadiyyaa naannoo kanatti ji'uma kana gaafa adoolessa guyyaa 17 maatii kaleessa ajjeesan kana mana 8 jalaa gubanii mana ummata jalaa mana obbo Hordofaa Dabee obbo Waraarsoo Dabee obbo Tolaa Dabee obbo Fiqaaduu Hordofaa mana obbo Galaanaa Hordofaa mana 7 barbadeessanii tibbuma kanam umnoonni mootummaa fira keessantu bosona jira jechuun qe'ee maatii 7 olii guutumaan guututti abiddaan barbadeessuu isaanii kan himan maddeen OMN jiraattonni dirmatanii akka ibidda hin dhaamsineefis halaalachim ittifamuu dubbatanii jiru. Guyyuma gaafa sanaa dargaggoon Baarkuu Shuraa jedhamu mana hin gubinaa jedhee waan dubbate qofaaf qe'ee sanatti rasaasan akka ajjeefame kan himan maddeen keenya gara sirraa dubbifne ergasiis gandim haandaa weezaroo nagaa argacheen beektuu jedhu. Guyyaa kaleessaa humnoonni mootummaa gara qe'ee sanii dhufuun dargaggoo nagaa Birraanaa Araarsaa jedhamu mana qabuun rasaasan erga ajjeesanii boodam qawwee fi uffata reeffasaa bira kaa'uun waraana bilisummaa Oromoo qabanne jechuun suuraa kaasaa turan jedhu. Kaleessa immoo maatummaa dargaggoo qeerroo tokko tarma maatii sanaa ganama kaanii dargaggoo Birraanaa Araarsoo jedhamu ka'ee ganama uffatta reebanii snaabbaraan ajjeesanii uffata waraanaatti keewwisanii qawwee bukkee biranii washanii ajjeefanii uummata keessa oofaa oolanii arramboo deebisanii bakkuma waan labisanii buqqufneetti oofnaa jedhanii uummata reebaa jiru. Ammaan tanallee ganama kana gara magaalaa Garbaatti ol baasamee jirta waan lamee gurbaan. Dargaggeessi ajjeefame kun tuttuqaa siyaasaa nama hin qabne yoo ta'u akka isaan jedhan nama qawwee baatee beekulleen turre jedhu jiraatan ganda haandaa weezaroo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbisee. Hawaasni naannoo reeffa dargaggeessa ajjeefamee kaasuun gara darbaatti geessuun awwaalanis har'as humnoonni mootummaa maaliif awwaaltan jechuun hawaasam gara manidhaatti guuraa jiraachuu maddeen himanii jiru. Namoonni hedduun mana jireenyaa keessaa qabamuun hidhamaa jiraachuu kan himan jiraattonni kunneen saamichi qabeenyaa fi hanni isaan irratti raawwatamaa jiraachuu isaa ragaa bahu. Taateen hammaatan kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii humna addaatiin irratti raawwatamaa jiras jedhu. Nama immoo naannoo nama hedduu qabanii bakka isaan buusan ammaatti kan nama beedaa nama bojaa jedhamu immoo bakka fidanii kan beekamne naannoo kanatti ajjeesanii tooranii ta'anii dararrii hamaa waraanni mootummaa naannoo kanarraa maqaa waraana bilisummaa Oromoo itti hirkifatee uummata irratti miidhaa gurguddaa akka dhageessisaa rukka qilleensarra oolchan jennees hin barbaanne. Raayyaa ittisa biyyaatti fi faandoodhaan wal makatee kan deemu waraanni kun ammallee qabeenya uummataa saamaa jira. Nama Araddoo Tufaa jedhamu yala qarshii 40,000 nama Daawwitii Dhaabaa jedhamu tara qarshii 7,000 fi callee Oromoo baay'een Oromoo keewwattee aadaadhaan gadi hin baatu fuudhanii kukkutanii hangaggatanii fi waraana Oromoo qabatee bakkeetti hin bahuu fi zangii waddeessa Oromoo qabatee socho'ullee akka caccabsaa gaggataa jiranidha. Qabatam waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf jedhuun mootummaan federaalaa kan naannoo Amaaraa fi kan naannoo Oromiyaa irratti waraana erga labsanii bubbuleeti jira. Guddina shawaalixaa aanaa ilfataatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesuun ibsameem. Kana malees manneen qonnaan bultoota danuu ibiddaan gubuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Ganda Gossoo Mikaa'ilii jedhamutti guyyaa 2 dura waraanni mootummaa nama nagaa Kurruu Isgiisaa jedhamu badii tokko malee ajjeesuun manneen qonnaan bultoota tokko immoo ibiddaan kan guban ta'uudha dubbatan. Namoonni mannee fi qabeenyi isaanii waraana mootummaatiin jalaa barbadaa'e kunneenis obbo Moosisaa Guddisaa, obbo Milishuu Moosisaa, obbo Dajanee Magarsaa, obbo Alamuu Magarsaa, obbo Taaddasaa Caalchisaa, obbo Guutamaa Mirkanaa, obbo Guddataa Lammeessaa, obbo Lammaa Guddataa, obbo Darajjee Awaash, obbo Salamoon Nugusee fi obbo Boojaa Fufaa ta'uu jiraattotatu nutti hime. Mootiin manneen isaanii ibiddaan jalaa barbadaa'e wayitii gannaa kanaan dahoo dhabanii rooba fi qorra hamaaf saaxilamanii jiraachuu maddeen naannichaa himanii jiru.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandaa haroo waloo bakka addaa caakkii jedhamutti haleellaa fiinxaaleeyyii namaa fi shororkeessitoonni faannoo raawwatanii lubbuun namaa dabre. Gareewwan kunneen lubbuu namaa dabarsuun gamatti loon hedduu saamuu jiraattonni himanii jiru. Faayizaa Eliyaas gabaasaa dabalataa akka chaanutti nutti himte. Hawaasni aanalee Amuruu haroo kiiramu jaardagaa jaartee fi gandoota baadiyyaa hedduun haleellaa humnoota shororkeessitoota kanaatiin qeeffii qabeenya isaanii irraa erga buqqaafame bubbuleetti jira. Gandi magaalaa fi xabuuqoo jaamtus guutummaan guututti humnoota shororkeessitoota kanaan barbadeeffamuunis waan yaadatamuudha. Har'as haleellaan humnoota shororkeessitoota Amaaraa kun nurraa hin dhaabbannee jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan kunneen aanaa Amuruu ganda haroo waloo bakka addaa caakkii jaamtutti haleellaa humnoonni shororkeessitoota Amaaraa guyyaa kaleessaa raawwataniin lubbuun dubartii ulfaa tokkoo fi daa'imman lama darbeeti jira jaane. Haleellaan guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessa 29 bara 2014 ganda haroo waloo keessatti raawwatame barii lafaatiin waan tureef tasa waan dhalatee ture ejoo maddeen keenya bakkichaa dubbisne. Hawaasni hedduun sagalee dhukaasaa dhaga'uun gara bosonaatti yoo baqatu dubartootaa fi daa'imman baqachuu dadhaban irraa immoo miidhaan dhaqqabu ibsaniiti jiru. Tilmaamaan gara dallaa 2-3 oli naannoo sana kan jiru caakkin jedhamti bakki addaa maqaan addaa ishee ganda haroo waloo jalatti kan isheen waamamtu horii gaafa 100 olii fi bushaayee halkani waan ta'eef bushaayee gorantoo yookaan immoo mana namaa jala deemuudhaanis manoota caccabsuudhaan kan saamichi gaggeeffame. Kanaaf bushaayee 50 ol yoo xiqqaate 50 ol kan ta'uu fi loon gara 100 ol kan oofame irra caalaa immoo uummannis gargar baqatee birmannaa waan dhabeef bosonuma keessa bulleetti har'a barbaachaan dubartiin kun argamtee miidhamuu isheef du'uu ishee kan argame. Haleellaa kanaan dubartiin ajjeefamte ulfa ji'a 8 akka turte kan himan maddeen keenya garasii dubbisne. Daa'imman xixiqqoo waggaa 3 ta'anis reeffi isaanii argamu himaniiti jiru. Mootummaan haleellaa garee shororkeessaa Amaaraa kana nurraa dhorkuu hin feenee jiru jiraattonni. Inuma badii jarri nurratti raawwate galtee siyaasaatiif fayyadamuun yaalaati jiru jaane. Nuti ijaan kan argine kan nu haleelaa nu mancaasaa fi nu ajjeesaa jiru. Humna shororkeessaa Amaaraati kan jaane jiraattonni mootummaan akka nuti waraana bilisummaa Oromootu miidhaa nurraan gahaa jira jennee dubbannu nu dirqisiisuuf yaalaa jira jechuun komatan. Yoo loon uummataa saamamu loon uummataa deebisuu dhiiseeti waraanni mootummaa kan si saamaa jiru, kan si nyaachaa jiru, kan si buqqisaa jiru shaneedha jedhanii dhiibbaatti gaggeessaa jiru. Fakkeenyaaf asumarraa kan si kaasuu danda'u guyyaa gaafa 26 jechuudha. Adoolessa gaafa 26 uummata gandoota fakkeenyaaf kan akka ganda cidhatti, gabaamusii, jaaboo doobban, sammoon laambuu bakkoota garaagaraa irraati warreen buqqaani kanallee walitti qabaniitu shaneetu buqqise jedhaati miidiyaaf ibsa kennaan kanaan achi sammuu sin facaafna jechaa turan uummata irratti doorsisa hamaatu gaggeeffamaa jiraani. Mootummaan rakkoo humnoonni shororkeessitoota Amaaraa gaggeessan furuudhaaf osoo fedhii qabaate eenyummaan isaanii fi buufanni isaanii beekamaa waan ta'eef hagas mara waan nama rakkisuu miti jechuun dubbatu. Aanaa Amuruu qofa keessaa lola kanaan namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqaafamu gaafatamaan sodaa balaa aanichaa ji'oota 2 dura OMN'tti himuun isaa ni yaadatama. Namoonni buqqaafaman kun yeroo ammaa kana gargaarsa gahaa dhabuudhaan haala baay'ee ulfaataa keessa jiraachuu isaanis himameeti jira. Haala dhala namaaf hin jirre keessa jiruuni kaan kan nyaatu dhabee sadarkaallee du'aati yoom du'a balu jenneeti yoom du'a mana baluuti yoom dhuma namni jenneetu eegaa jirra malee homaata akka gargaarsa hin qabu, lafa oolmaa hin qabu, lafa bultii hin qabu, waan nyaatu hin qabu, waan dhuguu hin qabuuni gidiraa keessa jira sabni keenya. Atleast gandi aanaan Amuruu gandoota 23 qabu keessa gandi 18 namatti hirkatee jira. Inni kaan immoo bakkee walakkaarra jira. Inni kaan immoo mana hidhaa keessa jiraani. Godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi Shawaa Lixaa bakkeewwan garaagaraatti haleellaan humnoota shororkeessitoota Amaaraa kanaan lubbuun namoota hedduu dabru gabaasuun keenya kan yaadatamuudha.